ni milkaa'an. Namoonni gariin immoo dandeettii namoota milkaa'an kanaa soo qabanii ni milkaa'an. Namoonni gariin halkan sa'a 11tti ka'anii jireenya isaanii jijjiiru. Namoonni gariin immoo sa'a 11tti ni kaana jedhanii halkan alaarmii ni guuttatu. Ganama yeroo alaarmiin iyyitu garuu deebisanii cufanii rafu. Kana hundumaa garaagarummaa kana maaltu fide isinitti fakkaata? Dhugumaan beekumsa moo carraadha moo maal jettanii yaaddu? Dhugaa dubbachuudhaaf kan hundumaayyuu garaagarummaa kan fide naamusa yookaan of to'achuu kan disipiliin jennee beeknu kana jechaadha. Isinis jireenya keessan keessatti naamusa gaarii qabaattanii jireenya keessan jijjiiruu barbaaddu yoo ta'e kitaabni kun isiniif. Hello, akkam jirtan hordoftoonni YouTube tanadiin baga nagaan dhuftan jecha har'a sagantaa kutaa sadaffaa kitaaba The Power of Discipline kan Daani'el Waalter barreesse qabadhee waliin kan turu ta'a jechaadha. Kitaabni Daani'el Waalter barreesse kun egaa keessattuu of jijjiiruudhaaf keessatti naamusa qabaatanii of jijjiiruu irratti kan xiyyeeffatuu fi kitaaba bu'uura isaa saayikooloojii qorannoowwan saayikooloojii faana wal qabatan irratti xiyyeeffatedha jechaadha. Kitaabichi egaa wantoota guyyaa guyyaan goonee amala gaarii naamusa gaarii qabaannee nama of jijjiiru akka ta'an waan nu dandeessisu bifa gabaabaa ta'een haala gochaaf ta'uu danda'uutiin kitaaba dhiyeessedha jechaadha. Egaa osoo gara kitaabichaatti guutuun seen Daani'el Waalter eenyu? Daani'el Waalter kun barreessaa keessattuu immoo haala jireenyaa of fooyyessuu faana wal qabatee self development wantoota jedhaman irratti nama akka koochiitti akka barsiisaatti hojjetaa turedha jechaadha. Egaa bu'uura isaas saayikooloojii fi saayinsii amalaa irratti bifa saayinsaawaa ta'eetiin nama irratti hojjete jechaadha. Egaa kitaabichi of to'achuu yookaan self discipline kan bifa saayinsaawaatiin ilaaluuf yaaleera jechaadha. Of to'achuun kan baratamudha malee kan waliin dhalatamu akka hin taane. Sammuu keenya keessatti egaa niwuroononni biiliyoona 100 ol ta'an akka argaman ni beekama jechaadha. Isaan kun egaa akkaataa namni tokko ittiin of to'atu irratti dhiibbaa guddaa warra qabanidha jechaadha. Keessattuu MRI yookaan magnetic resonance imaging yeroo ilaalamu ta'an sammuu namni takka yeroo waan gaarii isaaf ta'u murteeffatu akka isaan hojii baay'ee hojjetan sochii isaan taasisan guddaa akka ta'e ni agarsiisa jechaadha. Egaa akkuma irreen keenya ispoortii hojjechuutiin yeroo irraa yerootti dandeettiin isaa cimina isaa dabalu nuti saanguma shaakallee miirri of to'achuu of to'atanii gara hojiitti seenuu naamusni keenya akka cimaa deemu ni agarsiisa jechaadha. Namoonni dafaniituma waan tokkootiif deebii kennan caala warri waa takkaatiif fakkeenyaatiif waan takka barbaadanii yeruma sanatti saniif deebii kennuuf warra hojjetan caala waan gaarii tokko argatanii warruma amma gammadanii saniin gammadanii dhaabbatan caala warri xiqqoo turanii waan argatan san akka waan tokkotti fudhatanii garuu immoo waan dabalataatiif warra yaadan akka baay'ee warra naamusa qabu ta'aa deeman ni kaasa jechaadha. Xiyyeeffannaa fi hojjechuu qabaachuudha jechaadha. Egaa namni takka waan hojjetu irratti xiyyeeffannaa yoo qabaate naamusa guddachaa deema jechaadha. Kanaaf sirriitti nama naamusa qabu ta'uudhaatiif inni tokko waan hojjennu yaadachuu barbaada jechaadha. Waan hojjennu yeroo garaagaraatti barreessinee waan barreessine sanarraa immoo maalirra geenye waan jedhu ilaalaa deemuu gaafata. Inni biraan xiyyeeffannaatiin waa hojjechuudhaaf miiruma nutti dhagameetiif deebii kennuun barbaachisaa miti jechuudha. Sa'a ta'e wayiitti namoonni fakkeenyaatti namoota araada wayii qaban yoo fudhanne sa'uma ta'etti waan araada isaanii yoo itti dhufeessaniif deebii kennuuf waan namarratti arginu wayii tokkootiif nutis akkasan jennee hawwoon wantoonni akkas xiqqaachaa deemuu qaban jechaadha. Inni biroon beekumsa qabaachuudha jechaadha. Akkuma beekumsa qabu namni waan hojjetu irratti wanti inni fooyyessaa deemu kan jiruu fi miira of to'annaa qabaachaa deema jechaadha. Garaagaraatti of fooyyessuudhaaf keessattuu inni biraan will power fatigue jedhamee kan beekamu. Namni waa hojjechuudhaaf eeyyamamaa ni ta'a. Haa ta'uti garuu inni kun hanguma waan takka hojjechuudhaaf yeroo hunda of dhiphisnu of cinqinu adeemsa keessa dadhabaa deemna jechaadha. Kana hir'isuudhaaf wanti nuti gochuu qabnu yoo jiraate haala naannoo keenyaa amala barbaannuuf akka mijatu taasisuudha jechaadha. Fakkeenyaatiif namni takka dhugaatii hin dhugu yoo jedhate hiriyoota isaa dhugaatii dhugan warra bakka dhugaatii isa geessuu danda'an isaanirraa fagaachuu qaba jechaadha.
waan mi'aa takka hin nyaadhu jedhee kan yaadu yoo ta'e wantoota akkasii kan naannoo isaa irratti fageessuu qaba jechaadha. Sooshaal miidiyaa hin ilaalu jedha yoo ta'e moobaayilii isaa irraa maal gochuu qaba? Appilikeeshiniiwwan sooshaal miidiyaa salphaatti gara sanaa isa geessan ofirraatii uninstall gochuu qaba jechaadha. Kanaaf haalota mijataa wantoota nu qoran xiqqeessuun haalota mijataa immoo waan ta'uu barbaadnu sana faana kan deeman gochaa deemuun murteessaadha jechaadha. Naamusa yookaan of to'annaa kan jennu sun maali jennee beekuun waan murteessaadha jechaadha. Of to'annaa yookaan naamusa kan disipiliin jennee beeknu kun wanta bifa itti fufiinsa qabuutiin yeroo hundumaa filannee hojjechuu jechuudha. Itti yaadnee filannee hojjechuudha malee yeroo wanta kanatti toletti yeroo jaallannetti qofa hojjenne jechuu miti jechaadha. Namni gaariin yeroo muudiin isaa dhufetti hojjechuu danda'a. Garuu yeroo muudiin isa didetti namni hojjetu immoo dhugumaan kaayyoo isaa san ga'aa kan deemu ta'a jechaadha. Kanaaf waan yeroo hundumaa kan hojjennu yoo ta'e immoo maal ta'an adeemsa keessa waanummaan hojjenne sunuu akka hin dhaabneedhaaf ofumaaf humna nuuf ta'a deema jechaadha. Fakkeenyaatiif namni takka maallaqa seef godha jedhee yaada yoo ta'e ji'oota 2-3 seef godhatee yoo jiraate ji'a arfaffaa irratti kuufachuu dhiisu jechaadha. Maaliif waan kuufate sun ofumaafuu hangas ga'eera hangas qofannaaf waan jedhu miira akkasiitiin waan hojjechaa deemuudhaaf inni humna ta'aafi deema jechaadha. Gama kaanitiin sammuun keenya illee amaleeffachaa akka deemuu fi adeemsa keessa immoo nutummaanuu amala godhannee osoo yaadiin akka gochaa deemu kaasachaa. Namni of to'atu yookaan namni naamusa qabu bu'aawwan hedduu irraa argata. Inni tokko hariiroodha jechaadha. Namni naamusa qabu namni isa shakku hin jiru. Waan barbaade nama gaafate argachuu danda'a. Sababni isaas waan jedheef waan afaan isaatii bahe sanaatiif dhuguma hojiitti nama jijjiiru waan ta'eef nama akkasii namni hin shakku waan barbaade kennuuf danda'a. Faayinaansii jechuudha. Faayinaanshaaliin namni of to'atu namni naamusa qabu bakka hin taanetti hin baasu waan kaayeffateef waan baasuudhaaf faayinaanshaaliillee nama fooyya'aa ta'aa akka deemu jechaadha. Gama kaanitiin guddina kereerii isaa irratti namni kun itti cichee waan hojjetu irratti haala itti fufiinsa qabu waan hojjetuutiif barumsa yoo ta'e baratee sadarkaa gaariirra kan hojjetu yoo ta'e hojjetee sadarkaa gaggaarii irratti yeroo garaatti adeema jechaadha. Gama barnootaanis akkuma jenne san nama baay'ee fooyya'aa ta'e ta'aa deema jechaadha. Namoonni baay'een garuu jireenya isaanii keessatti ofumaa jechaadha. Ofumaa deema akka murteeffateetti gara deemuutti murteeffatu kan ta'an ofumaa gara haalli isa oolche kan oolchuu fi miirri of to'annaan kan isaan hin qabne ta'uu kitaabni kun ni agarsiisa jechaadha. Gama kaaniin namni naamusa qabu haala salphaatti namoota kaanitiin hin cabu jechaadha. Waan godhu beeka yoo ceephoo jiraate yaanni jiraate akka yaadaatti itti fayyadamee ittiin kan of guddisu malee namootni garii waan takka waan isa jedhaniitiif akka salphaatti of duuba hin deebine akka fiidbaakii bifa negatiiviitiin hin hiikkanne ta'aa deema jechaadha. Kanaaf namoonni naamusa qaban kan namoonni bifa adda addaatiin itti kaasan galtee godhatanii ittiin kan of jijjiiran ta'u jechaadha. Salphaatti wantoota haala hin taaneef isaan saaxilan irraatii of fageessuu danda'an jechaadha. Namni naamusa qabu amaloota araada nama qabsiisaniif salphaatti of hin kennu. Wantoota yakka keessa isa galchuu danda'an irraa of eeguu danda'a. Quunnamtii daangaa hin qabne kan seera alaatiif akka isaan hin saaxilamne ta'uu danda'a. Walii galatti murtii gaarii warra murteessuu danda'an akka isaan ta'an taasisa jechaadha. Namtuu amala gaarii qabaatee nama naamusa qabu gaarii ta'uu ni barbaada. Haa ta'utii garuu maaltu sanarraa isaan dhorkaa jira jennee yoo ilaalle inni jira qoffaan istaaskoo baay'as kan jedhamu jechaadha. Namoonni baay'een waan keessa turan san keessaatti salphaatti ba'uun barbaadan jechaadha. Inni kun akka jijjiiramu barbaadan osoo beekanii haalli isaan keessa turan achi keessatti isaan qaba jechaadha. Inni kun immoo adeemsa keessa abjuu isaanii akka isaan hin dhugoomsine isaan kan dhorkaa deemudha jechaadha. Kanaaf jireenya keessatti namni waan of hin jijjiira abjuu wayii dhugoomsa jedhee yeroo yaaduu eegalutti wanta akkasii akkasitti dhufu namoota hedduus sadarkaa kamirrayyuu haa jiraatanii hanga ta'e akka isaan mudachuu danda'u beekamuu qaba jechaadha. Lammaffaan the sunk cost fallacy jedhamee kan beekamu jechaadha. Egaa keessattuu namoonni waan hojjechaa turan san keessatti miira isaanii, maallaqa isaanii, yeroo isaanii investii waan irra jedhanii yaadu jechaadha. Haalli isaan keessa jiran sun
otoo faayidaa isaan barbaadan isaaniif kennaa akka hin jirre osoo beekanii ammoo achi keessaa ba'uun isaan rakkisachaadha. Kanaaf inni kun waan yeroo darbe keessatti waan tokko irratti yeroo keenyaa ta'u maallaqa keenyaa ta'u waan barbaade investiti goone nu qabuun qabachaadha. Inni sadaffaan the loss aversion theory ka jedhamu jechaadha. Keessattuu waan dhufu caalaa waan harka keenya jiru kanayyuu dhabuu dandeenyaa jedhamee kan yaadamu jechaadha. Maqmaaqsaatti ka jiran keessaatti ka qootii buusuuf jecha ka qomaa buustee jedhama jechaadha. Kanaaf waan dabalata barbaacha waan harka keenya iyyuu dhabna jedhamee yaaduti yeroo baay'ee namni maal ta'a jijjiirama of jijjiiruu barbaade san ni dhiisachaadha. Kanaaf bu'aa jiru sana of jijjiiruutiin maal arganna maal dhabnaa jedhanii eegatti ta'anii of ilaaluutiin waa hojjechuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Dunning-Kruger effect jedhamee kan beekamu jechaadha. Keessattuu namoonni baay'ee yoo ilaaltan ani ga'aadha of jedhanii yaadu malee bakka itti hanqina qaban of hin beekan. Sanuu namoonni akkasii kun salphaatti illee namoota koomentii namarraa fudhatan miti jechuudha. Beekumsa hanga barbaadamu warri hin qabne kun ni beekna jedhanii rakkoowwan garaagaraa jireenya isaanii keessatti uumuu danda'u. Haa ta'uti garuu isaan kun salphaatti nama dhaggeeffatanii yaada namaallee warra hin fudhannetu jira jechaadha. Garuu wanti beekamu qabu namoonni ofii isaaniitiin guutuudha jedhanii yaaduu qaban jechaadha. Keessattuu wantoota garaagaraatiif namoota isaan dura waan sana hojjetan irratti ta'uu danda'a. Namoota garaagaraa yaada isaanii gaafatanii yeroo hundammoo nama bira ta'uun yaadaaf banaa ta'uun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaaf the Dunning-Kruger effect kan namni hundumtuu waan hundaan guutuu ta'uu hin danda'u waan ta'eef yeroo hunda yaada isaanii bifa yaada fudhachuu danda'anitti of sirreessuu qabanii jechaadha. Dhiibbaama of to'annaa yookaan immoo naamusa qabna jedhanii yaaduu jechaadha. Namoonni tokko tokko salphaatti hin qoramnu jedhanii yaadu jechaadha. Inni kunis gama kaanitiin dhiibbaa mataasaa qaba jechaadha. Keessattuu waan salphaatti nama qoru haalonni naannoo nuti keessa oollu kun akka hin jijjiiramne akka naamusa hin qabanne gochuu danda'an. Nuti nama naamusa qabnu jenneeti yaadna. Garuu immoo isaan kun guyyaa tokko qormaata keessa seennee duubatti hafuu dandeenya jechaadha. Kanaaf yeroo kamiyyuu ga'aadha nuti jennee of yaaduun inni kun akka nuti tarkaanfii fudhanne akka nuti waan tokko salphisnee ilaallu nu taasisa. Haa ta'uti garuu namni hundumtuu maal ta'uu qaba jechuudha. More we have to be remain humble jechuudha. Naamusa qabaachuudhaaf wanti nuti hubachuu qabnu amala jechuudha. Amalli waan osoo nuti yaadiin ofumaan hojjennu jechaadha. Otoo baay'ee itti yaadnu waan irra deddeebinee hojjennu amala jedhamee beekama jechaadha. Akkuma nama ganama ni kana fuula dhiqannaa ilkaan rigachuun amala akkasuma taachaadha. Kaayyoo keenya galma keenya bira ga'uudhaafis inni kun waan murteessaa fi waan baay'ee barbaachisu jechaadha. Kanaaf amalli haala keenya guutummaatti kan nu ibsudha jechaadha. Amala yeroo kaasnu irra deddeebinee waan negatiiva ta'e tokko yoo kan hojjennu ta'e inni sun akkaataa itti namni nu ilaalu akkaataa nuti itti of ilaallu jijjiiraa deema waan ta'eetiif amala keenya ta'uu waan danda'uutiif waan hamaa yeroo takka hojjechuu danda'ama ta'a. Garuu irra deddeebuun eenyummaa keenya ta'aa deema jechaadha. Kanaaf namoonni orraafatan irra deddeebianii orraafatanii namoonni salphaatti aaran irra deddeebianii aaraa oolanii isa kana gaachii yaadnee jijjiiruu kan qabnuu fi amala gaarii jennu sana immoo bifa dhaabbataa ta'een qabaachuu qabna jechaadha. Kanaaf egaa amala keenya tolfachuudhaaf ganama keenya irratti hojjechuun murteessaadha jechaadha. Ganama keenya yeroo hundumaa waan nuti gochuu qabnu sirriitti xiyyeeffannaatti kenninee waa irratti hojjechuu qabna jechaadha. Hanguma ganama keenyaatiif bakka kenninu immoo galgala keenyaafis keessattuu yeroo rafuuf kaanus xiyyeeffannaa kennuun waan amaleeffachuu qabnu ni jira jechaadha. Keessattuu wantoota dijitaalaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin nu saaxilan waan nu jeequu danda'an ofirraatti fageessuun dhaamsuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Inni kun egaa hirriba gaarii akka rafnuu fi inni sun immoo fayyaa keenyaafis oomishtummaa nuti waan hojjennu irratti bu'aa qabeessa akka taanuufis baay'ee murteessaadha jechaadha. Osoo rafiin dura haal duree keessattuu of tasgabbeessuun kadhannaa godhachuun wantoonni akkas akkasii baay'ee murteessaadha jechaadha. Galateeffannaa shaakaluudha jechaadha. Namni waan argate hundumaaf keessattuu namoonni of taatan waan argataniif ni galateeffatanii
Akka itti aanu immoo itti yaadan jechaadha yeroo sana. Kanaaf galateeffannaan akka nuti miira of to'annaa keenyaa yaada poozitiivii ta'e irratti yaadota neegatiivii ta'an immoo ofirraa ittisuudhaa fi akkanumatti jireenya keessaa jireenya waan gaggaarii isaa irratti akka xiyyeeffannu nu godha jechaadha. Kanaaf isa kana at least guyyaatti waan gaggaarii nuuf ta'e hanga 5 yoo katabne adeemsa keenya keessatti waan sun nuuf baay'achaa deema jechaadha. Kanaaf waan poozitiivii irratti akka xiyyeeffannu. Inni biroon guyyaatti maal hojjedhaa jennee karoorfachuu qabna jechaadha. Guyyaatti karoora qabaachuu qabna jechaadha. Namni naamusa qabu, namni of to'atu, of to'annaa isaa sana sirriitti akka jiru oolchuu maal godha? Guyyaatti maal hojjedha jedhee karoorfatee deemuu qaba jechaadha. Isa sana immoo hanguma hojjechaa deeme innuu isa jajjabeessaa kan deemu jechaadha. Ammoo waan guyyaatti hojjennu sana hojjechuudhaaf waan hundumaa xumuraa deemuu qabna jechaadha. Kanaaf karoora guyyaa, galma guyyaa qabaachuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kana bifa itti fufinsa qabuutiin waan guyyaa guyyaan hojjennu sana yoo galmaan keenye waan waggoota muraasa booda bira geenye jennu sana bira ga'uun waan hafu miti jechaadha. Hirriba gaarii qabaachuu. Dhugumaan namni takka bu'aa qabeessa ta'e murtee sirrii murteessee waan hojjetu irratti bu'aa gaarii qabaachuudhaaf halkan isaa gaarii ta'uu qaba jechaadha. Keessattuu immoo hirriba gaarii rafuudhaaf osoo namoonni guyyaa rafan haala guyyaa rafan san xiqqeessuu qaban jechuudha. Warri naaffii xiqqoo kan fudhatan jiranii garuu hirriba halkan sirriitti rafuudhaaf san murteessuun gaariidha jechaadha. Gama kaaniitiin osoo rafiin dura wantoota nu si'eessan fudhachuu dhiisuu, buna ta'uu danda'a, shaayii ta'uu danda'a, jimaa ta'uu danda'a, warri gara harargee keenyaatti immoo jechuudha. San haalota san ofirraatii dhorkuun murteessaadha jechaadha. Qindaa'aa ta'uudha jechaadha. Namni orgaanaayizdi ta'e tokko haalli naannoo isaa jeequmsa hin qabu, cinqeen irraa xiqqaata, bu'aa qabeessa ta'a jechaadha hojii isaattis. Haalli hojii tokko irrallee bifa inerjii guutuu ta'eetiin hojjechuu kan danda'u ofiifis yaada poozitiivii akka qabaatu taasisa jechaadha. Kanaaf hanga danda'ametti bakka hojii hojjennu tokkotti orgaanaayizdi ta'uun baay'ee murteessaadha jechaadha. Ganama sa'a lama dura waan lama hojjechuun murteessaadha jechaadha. Inni tokko kadhannaadha. Warri kaanis meditation kan jedhamu san hojjechuu ni danda'a jechaadha. Egaa namni wantoota kana hojjetu ganama isaa istireesii ofirraa xiqqeessee xiyyeeffannaa fi miira waa uumu isaa dabalee kaa'achaadha. Gama kaaniitiin lakan lammaffaa dubbisuudha jechaadha. Dubbisuun yeroo hundumaa namni dubbisu keessattuu addunyaa irratti namoonni dhiibbaa uuman baay'een isaanii namoota kitaaba hedduu dubbisan jechaadha. Inni sun akka of guddisu, akka milkaa'inni keenya ariifatu kan taasisu waan ta'eef waan xiqqoo peegii tokkos lamas hanga inni ta'u namni ganama waa dubbisee manaa bahu guyyaan isaa gaarii ta'a jechaadha. The Navy Seal Discipline kan jedhamu jira jechaadha. Asirratti irratti of to'annaan yookaan naamusni kan discipline jennee beeknu kun kan baratamudha malee kan dhalootaan argannu jechaadha. Kanaaf namni waan guddaa hojjechuu akka danda'u keessattuu ammoo waraana Navy kan jennu yookaan humna galaanaa haalli isaan keessa darban sochii qaamaas haa ta'u wantoota isaan cinquu hedduu keessa akkaataan itti darban san irratti barachuun ni danda'ama jechaadha. Namni sirriitti dursee haalota garaa garaa keessatti sammuutiinis qaamaanis of qopheessee waan kamiyyuu ergama kamiyyuu raawwachuu akka danda'u kan nu agarsiisan jechaadha. Kanaaf of danda'ee inni kun barumsa guddaadha. Namni yoo ofitti murteesse yoo nan hojjedha jedhe waa guddaa akka hojjechuu danda'u. Sanaaf immoo yeroo hundumaa practice gochuu akka qabu kan kaasudha jechaadha. The 40% rule kan jedhamee beekama jechaadha. Egaa yeroo baay'ee yeroo takka takka waan hojjennu sana miirri dadhabbii miirri wayii yeroo nutti dhagahamu eegalu hojii keenya keessaatii parsantaa 40 sammuun keenya parsantaa 40 qofa yookaan immoo waan hojjechuu dandeenyu keessaa parsantaa 40 qofa akkan hojjennetti yaaduu qabdan jechaadha. Ganaa parsantaa 60 of dhiibnee ni hojjenna jennee hojjechuu akka dandeenyu keessattuu immoo akka parsantaan 60 nu hafetti amannee yeroo nuti akkasitti amannu sana sammuun keenyis sana hojjechuudhaaf akka qophii ta'uu danda'u ni kaasa jechaadha. Kanaaf the 40% rule yeroo waa dadhabbiin nu dhagahamu ganaa waan hojjechuu qabnu irraati parsantaa 40 qofa akka itti deemne
kan agarsiisudha jechaadha. The 10 times rule jedhamee kan beekamu jechaadha. Waan galma kaawwanne takka harka 10tiin baay'isanii kaawwachuu jechaadha. Inni kun namni yoo itti amane yoo na hojjedha jedhe waan guddaa hojjechuu danda'a jechaadha. Hangas ni hojjenna jennee hanguma qopheessine sochiitti hojiitti seenna waan ta'eef guddisanii karoorfachuun gaariidha waan jedhu ni kaa'a jechaadha. Minutes rule kan jedhamee beekamu jechaadha. Keessattuu immoo waan takka gochuudhaaf fakkeenyaatiif fedhii wayii qabaachuu dandeenya. Fedhii waa gochuu qabaachuu dandeenya. Huccuu takka bitadha jechuu, meeshaa tokko bitadha jechuu, haaluma wayii ilaallee kan nuti murteessinu at least daqiiqaa 10 tursiisnee ammas yaada keenya akka ilaallu. Murteessin dura daqiiqaa 10 of dhaggeeffachuun gaariidha jechaadha. Inni kun adeemsa keessa waan goonu irratti bifa sababa qabuutiin akka nuti hojjennu ni taasisa jechaadha. The box breathing technique kan jedhamee beekamu jechaadha. Keessattuu humnoonni galaanaa yeroo ciqqina adda addaa isaan mudatu haalonni humna waraanaa waa hedduu mudachuu danda'a. Of tasgabbeessuudhaaf waan isaan godhan jira jechaadha. Innis maal godhanii the box breathing technique kan jedhamu kun sekendii 4dhaaf hafuura fudhatan jedhan jechuudha. San booda sekendii 4 immoo of keessatti qaban. Hafuura fudhatan san of keessatti qaban. Achi booda sekendii 4dhaaf hafuura baasan jechuudha. Sekendii 4f erga hafuura baasanii booda immoo ni qaban jechaadha. Inni kun dhiibbaa kan keessa yoo jiraatan akka isaan of tasgabbeessan akka isaan taasisu jechaadha. Irra deddeebanii yoo kana hojjetan akka isaan of tasgabbeessan akka isaan cinqee haala isaa keessa jiran san keessaatiin murteessan san irratti sirrii akka ta'aniif akka isaan gargaaru kaasa jechaadha. Inni biroon energy vampires warra jedhaman keessattuu vampire ni beektan jechuudha. Namoonni tokko tokko naannoo keessan yaadota negatiivitii warri guutan guyyaa keessa warri balleessan ni jiran jechaadha. Isaan kun akkasiin waan hojjetan irratti hin xiyyeeffanne warra taasisan jechaadha. Kanaaf isaan kan hanga danda'ametti adda baasuu fi isaan irraa fagaachuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kan the Parkinson's law kan jedhamee beekamu keessattuu waan nuti hojjennu hanguma nuti isaa qabannee san ni bal'ata jechaadha. Sababni isaas waan torbaan tokkotti hojjenne sanis torbaan nuti fudhachuu danda'a. Waan sa'a tokkotti ni xumura jenne sun immoo sa'a tokkotti dhumuu danda'a jechaadha. Kanaaf maal gochuu qabna jechuudha? Waan takka yeroo hangasii keessatti nan xumura jennee murteessuun baay'ee gaariidha jechaadha. Akkas jennee yoo kan murteessinu ta'e dafnee wanticha hojjennee keessaas kaba'uu dandeenyu akka ta'e waan hojjennu sana immoo salphisnee otoo hin cinqamne yeroo hojjennu keessatti hojjechuu kan dandeenyuu fi disipiliinii fi procrastination yookaan naamusa yookaan of to'annaa fi bulfannaa waan jedhamu kana beekudha jechuudha. Bulfannaa kan jennu yookaan procrastination kun yeroo sirrii ta'e boruun hojjedha. Yeroo wanti wayii naam jetin hojjedha waan jedhamu sana jechaadha. Inni kun yoo deddeebi'ee amala keenya ta'a. Kanaaf haalli nu mijachuu baatus tarkaanfii fudhachuu akka barbaachisu fi yeroon sirrii ta'e akka hin jirre sanaaf amma eegaluu akka qabnu kan nu agarsiisudha jechaadha. Planning and perfectionism waan jedhamee beekamu jechaadha. Namoonni baay'een ni karoorsinaa, karoorsinee ni eegalla jenna hanga wanti nuti ni hojjenna jennu sirriidha jennee amannutti eegna jechaadha. Inni kun immoo akka nuti harkifannu nu taasisa jechaadha. Kanaaf sirrii jennu kan sirratti dhumu hin jiru jechuudha. Eegaluudha adeemsa keessa kan sirraa adeemu akka ta'e nuuf kaasa jechaadha. Hope syndrome jedhamee kan beekamu jechaadha. Keessattuu jijjiiramni salphaatti dhufaa jedhamee kan yaadamu jechaadha. Abdii hin qabamne abjuu guyyaa kan jennu sana jechaadha. Kanaaf waan hojjechuu deemnu hanga danda'ametti waan dhugumaan hojjechuu dandeenyu ta'uu qaba jechaadha. Kana achi adeemsa keessa wanti ni hojjenna jennee kan hojjechuu hin dandeenye yoo ta'e abdii kutannaa keessa nu galchuu danda'a. Akka irra deebinee iyyaalles akka nama of to'atus hin taane nu godha waan ta'eef hanga danda'ametti waan hojjetamuu danda'u irratti xiyyeeffatanii hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa namoonni of to'annaa yookaan naamusa qabaachuudhaaf hojjetan amala naamusa qabaachuu yookaan of to'achuu kan disipiliinii kan beekuu qaban jechaadha. Dhugaan jiru naamusa qabaachuu yookaan of to'achuun waan salphaa miti, waan nama jibbisiisaadha, waan tokko irra deddeebinee hojjechuu barbaada. Kanaaf amala isaa kana beekuun murteessaadha jechaadha. Waan fuulduraa waan gaarii tokko argachuudhaaf waan yeroo keenya waa hedduu haala
mijataa hin taane keessa akka deemnu kan nu taasisan ni jiru jechaadha. Kanaaf isa sana amananii fudhachuu barbaada jechaadha. Kanaaf egaa namoonni galma guddaa kaawwatan chaalenjiin isaan mudatu naamusni isaan irraa eegamu sangasma guddaa fi waan namoota kaan irraatii adda ta'e ta'uu isaa beekanii itti galuu qaban jechaadha. Kanaaf sammuutiinis jabaannee waa'ee milkaa'inaa akkamitti akka bira gamus beeknee itti hojjechuu akka qabnu jechaadha kan inni kaasu. Egaa amala naamusaa yookaan miira of to'annaa kana yoo beekne waan nuti shaakaluu qabnu jira jechaadha. Keessattuu yeroo hundumaa akka nuti hin tolle ofumaatti yaadnee gochuu qabna jechaadha. Kitaaba kana keessatti akka fakkeenyaatti waan ka'e keessaati namichi tokko yeroo baay'ee nama fuuldura dhaabbatee waa gaafatee waa dubbachuudhaaf baay'ee sodaata. Miira kana mo'achuuf maal godhaa? Namoota dhibba mana isaaniitti qosoqosee namoota bakka baaskeetboolii itti taphatan warra qaban itti qosoqosee baaskeetboolii kubbaasaa qabatee deeme hankeessan baaskeetboolii kana mana keessanitti bakka dirree isaa irratti akkan taphadhu naa eeyyamaa jedhee mana dhibba gaafate jechuudha. Yeroo sanattis chaalenjiiwwan hedduutti isa qunname jechaadha namicha kana. Egaa namni maal naan jedha yoon kana gaafadhe jennee waan sodaannu waan garaagaraa keessaa bahuudhaatiif haala nama jibbisiisu waan nama gaafachuu jibbu ni gaafatee achi booda miira sodaa akkasii sana miira nama duratti waa gaafachuu sana mo'atee itti hojjete jechaadha. Kanaaf inni kun miira sodaa keenya akka cabsinu keessattuu immoo fedhinnaa waa hojjechuu keenya obsa keenya akka dabalu waan taasisuudhaaf jaaluu qabna jechaadha. Keessatti wanti nuti yaadni qabnu galmaa fi sirna jechaadha. Keessattuu galma kan jennu waan nuti argachuu barbaannu outcome kan jennee kan nuti beeknu waan hojjennee waan dhumarratti bu'aan nuti argan galma kan jennu sana jechaadha. Sirni garuu adeemsa nuti itti waa hojjennee galma sana bira geenyu jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni kan isaan kufaniitiif sirna isaanii waan guyyaa guyyaatti hojjetanii waan ni arganna jedhan bira gahuudhaaf waan isaan hojjetan kufaatii isaan ga'a jechaadha. Kanaaf galma qofa irratti xiyyeeffachuun waan gahaa miti. Sirna irratti xiyyeeffachuudha jechaadha. Namoonni sirna irratti xiyyeeffatan waan barbaadan bira ni gahan. Fakkeenyaatiif leenjisaan kubbaa miilaa tokko moo'uun galma isaati. Garuu guyyaa guyyaatti akkaataa inni itti shaakalchiisu immoo waan murteessaadha jechaadha. Kanaaf inni mo'us inni mo'amus hundumtuu ni moona jedheeti galmi isaa. Garuu waan isaanii adda godhu waan guyyaa guyyaatti isaan hojjetan jechaadha. Kanaaf galmi kallattii agarsiisa. Garuu hojiirra oolmaa keenya kan agarsiisu sirna sana jechaadha. Kanaafuu sirna irratti xiyyeeffachuun baay'ee murteessaadha jechaadha. The yo-yo effect jedhamee kan beekamu namoonni gariin hanga waa tokko hojjetanii galma wayii kaawwatu. Galma sana gaafa garuu amalli isaan hojjetan sun addaan citeeti akkuma durii isaaniitti deebi'an. Fakkeenyaatiif namoonni qormaanni wayii yeroo ga'etti ni dubbisanii qormaatichi darbe jennaan garuu dubbisa isaanii achuma dhaaban jechaadha. Kanaaf isaan kun waan yeroof hojjechuu danda'anii hojjetu garuu nama ta'uu barbaadan san bira ga'uu irratti hanga barbaadan hin deeman jechuudha. Kanaaf yoo argitan jiraatan yeroo manneen barnootaa irratti warri tokkoffaa warri foorii cufu yeroo baay'ee amma qormaata gaafa qormaataafis ilma dubbisaa qormaata san qoramee bayeetis labreerima jira jechaadha. Kanaaf wanti ta'uu qabu hanga galma tokko bira geenyutti qofa waan tokko hojjechuu kan ta'an nama amala keenya ta'uu qaba wantichi jechuudha. Kanaaf sirna keenya jijjiiruun malee waan yerootti argannuutiin waan yerootti argannu sun jijjiirama bu'uuraa fiduu hin danda'u jechaadha. Kanaaf egaa kitaaba Daani'el Waalter kana keessattuu wantoota amma jecha turre kana keessatti eenyurraa baranna jedhee filoosofiiwwan warra Zeen jedhaman keessattuu akkamitti nama naamusa qabu taanaa akkamitti chaalenjiin qunnaman bifa salphaa ta'eetiin ilaallaa. Cinqiiwwan adda addaa jireenya keessatti nu mudatan akkamitti ilaaluu dandeenya? Akkamitti immoo murteessuu fooyyessuu dandeenya? Waan jedhu irratti bifa saayinsaawaa faana wal bira qabee kan ilaalle jira jechaadha. Filoosoofii warra Zeen kana keessatti amma jiraachuu waan jedhu jechaadha. Amma jiraachuun maaliif barbaachisaadha jennee yaadanii wanti darbee akkaataa nuti itti hiika kennanii fi yaadannoo nu keessa jirudha malee almost darbeera jechaadha. Isaan sanatti hidhachuun waan darbetti waan gaarii isaa ta'u badaa darbetti hidhachuun
jireenyi keenya har'aa kan boru nu miidhuu danda'a jechaadha. Kanaaf isa kana sirriitti akkaataa isaatti ilaalanii waan har'a hojjennu waan amma hojjennu irratti baay'ee xiyyeeffachuun baay'ee murteessaa akka ta'e waan irraa barachuu dandeenya jechaadha. Eenyummaa fi amala jechaadha. Egaa namaatiif leeriiwwan sadii akka jiran jechaadha. Leeriin gara alaa jiru kan outcome kan jennee kan beeknu jechaadha. Maal argachuu akka barbaadnu goolii keenya sana jechaadha. Inni gidduu process jechuun yookaan adeemsa kan nuti waan nuti hojjennu kan agarsiisu jechaadha. Garuu sentirii kana keessatti kan argamu immoo identity yookaan immoo eenyummaa identity what you believe maal jetteeti amanta. Fakkeenyaatiif namni kubbaa taphatee mootu akka taphatan takka akkamitti of yaada akkamitti amana. Kanaaf taphataa goolii galchoote an taphataa goolii galchaadha jedhee namni amanu taphatee immoo goolii galchachaadha. Gooliin galu yaa bu'aa isaaniiti. Garuu akkaataan inni itti of ilaalu akkaataan namni itti of beekee amanu sun waan hunduma jijjiiruma irratti dhiibbaa qabachaadha. Kanaaf namni kitaaba barreessaan takka barreessaadha jedhee of amana yoo ta'e barreessuun akkamitti akka barreessu isaan jingochaadha. Achi boodas immoo waan inni barbaadu sanas ni argata jechaadha. Kanaaf eenyummaa ofii jijjiiruun baay'ee murteessaadha jechaadha. Ani nama kamiiti jedhee akkatti namichi of ilaalu akkatti of amanu jechaadha. Inni sun waan baay'ee murteessaa ta'edha jechaadha. Abloota keenya keessaatii nayyaalaa waan jedhu dhabamsiisudha jechaadha. Nayyaalaan dhabamsiisuun faayidaan isaa inni tokko akkaataa nuti itti of yaallu. Namni nayyaala jedhu carraan hin danda'u waan kana fiixaan hin baasuu jedhu of keessaa qaba jechaadha. Akkasumatti akkaataan namni itti nu ilaalu. Nayyaala nama jedhuutiin namni akkaataa ilaaluu fi nan hojjedha nama jedhu akkaataan itti ilaalu garaagarummaa guddaa qaba jechaadha. Kanaaf murtee ati murteessitu akkam ejjennoo ati qabdu kan agarsiisu jechaadha. Nayyaala yoo jette ejjennoo gahaa akkati hin qabne waan tokko immoo dursitee akkatti yaaddu fi ofitti amanamummaan ati qabdu xiqqaa akka ta'e kan agarsiisu waan ta'eef vocabulary keessan keessatti maal dhabamsiisuu qabdanii nayyaalaa otoo hin taane nan hojjedhaa waan jedhuutiin bakka buusuu qabdan jechaadha. Namni nan hojjedha jedhu tokko ofitti amanamummaa ni qaba akka hojjetu ni beeka jechaadha. Dandeettii isaas dhugumaan akka hojjechuu danda'u ciminaa fi hanqina isaas ni beeka jechaadha. Galma isa bira ga'uuf immoo nama hangam murteeffataa akka ta'e sana bira ga'uutiifis nama karoorsee hojjechuu danda'u akka ta'e kan agarsiisudha jechaadha. Kanaaf vocabulary keessan keessaa yookaan hiikaa jechoota ofiif qabdan keessaati nayyaalaa otoo hin taane nan hojjedhaan bakka buusuu qabdan jechaadha. Qaxxaamuraa barbaadu dhiisudha. Keessattuu argannoo bakka ga'uu barbaadan kan dhugaan bira ga'uu barbaadnu karaa qaxxaamuraa yoo geenye inni sun itti fufiinsa qaba jechaadha. Keessattuu carraan nuti itti gaabbiin jiraachuu danda'a jechaadha. Wanti baay'ee itti boonnu yeroo baay'ee waan itti dafqinee finnedha jechaadha. Kanaaf isa kana beekanii akkasanitti of kennuun hojjetanii bira ga'uudha malee karaa qaxxaamuraatiin waa tokko bira ga'uun gaarii miti jechuudha. Kan irra deddeebiin furtuu milkaa'inaati. Wanti nuti sirriitti beeknu waan irra deddeebiin hojjennudha jechaadha. Waan guyyaa guyyaatiin hojjennu jechaadha. Irra deddeebiin dandeettii keenya sirriitti akka cimsuu danda'u. Kutannoo nuti qabnu adeemsicha jaallachuun keessattuu waan hojjechaa jiru sirna isaasan jaallachuun furtuu milkaa'inaati jechaadha. Waan hojjettu keessatti immoo argannoowwan xixiqqaas haa ta'u maayilistoonii keewwattii hundumaa irratti bakka geessan kabajaa beekamtii kennaa deemuun gaariidha jechaadha. Argitanii yoo jiraattan yeroo yuutuubii namoonni 100 ga'an hanga tokko yeroo ga'an yeroo garaagaraa ni kabajatan jechaadha. Waan baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf you have to celebrate your wins. Kan the power of association beekudha jechaadha. Waan hojjennu tokko hojii tokko faana walitti hidhuu. Hojii jajjabaa tokko hojjennee waan ittiin of gammachiisnu tokko faana immoo walitti hidhuu amala wayii tokko faana walitti hidhuu. Kan waan hojjennu sadarkaa irra jiru yeroo irraa gara yerootti jijjiirama jiru ilaalaa deemudha jechaadha. Kanaaf guyyaatti waan hojjenne san hojjechuu keenya taagochaa deemuun waan hojjechuuf karoorfanne keessaa maal hojjenne maal tafe waan hojjenneef immoo celebrate gochaa deemuun
Sturgeon's law kan jennu jechaadha. Egaa Theodorus Sturgeon keessattuu gaazexaawwan hedduu nama riiviyuu gochaa ture yeroo ta'u, wantoota barraa'an keessaa parsantaa 90 waan hiika hin qabnedha jedheetti ilaalaa ture jechaadha. Kanaaf parsantaa 10 qofa kan faayidaa qabu waan jedhu jechaadha. Wanti baay'een haasa'amu baay'eensaa waan faayidaa qabu ta'uu dhiisuu danda'a jechaadha. Garuu parsantaa 10 san qofa akka keessa jiru ilaalaa deemuun gaariidha jechaadha. Kanaafuu waan hojjechaa oolle keessa parsantaa 10 qofa ta'uu danda'a wanti gaarii. Waan bada baay'ee yookaan waan bu'aa baay'ee hin qabne parsantaa 90 akka jiru beektanii hojii gadaanaadha jettaniitiif baay'ee cinqamuun barbaachisu jechaadha. Inni biroo the Pareto principle waan jedhu beekuudha jechaadha. 80-20 rule jechaadha. Jireenya keenya keessatti parsantaa 80 dhiibbaa waan parsantaa 20 jechaadha. Wantooti gurguddoo parsantaa 20 ta'antu jireenya keenya murteessan waan waliigalaa keenya jechuudha. Kanaaf wanti nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu fakkeenyaatiif namni takka yuutuubii tokko hojjechuu danda'a. Yuutuubiin isa yeroo yerootti guddachaa ni deema. Wanti baay'een jalqaba irratti ilaalamuu dhiisuu danda'a jechaadha. Garuu yuutuubii 5, 6, 7, 8 keessaati lamaan tokko waan inni barbaadu irraa argachuu danda'a jechaadha. Kanaaf jireenya keenya keessatti waan high impact nuuf fiduu danda'u irratti xiyyeeffachuudha jechaadha. Inni sun waan jireenya keenya guutummaatti kallattisaa jijjiiruu waan danda'uutiif wantoota gurguddoo jireenya keenya irratti xiyyeeffachuun baay'ee gaariidha waan jedhu ni agarsiisa jechaadha. Inni kaan kufaatirraa barachuudha jechaadha. Namni sammuu guddinaa qabu kufaatiin hundumtuu barnoota akka ta'e irraatii barata jechaadha. Kufaatii keenya san irraati immoo akka duraanitti kufaatii san booda kan deemnu hin taane akka spring boarditti kan ol nu taalchisu ta'uu qaba jechaadha. Yeroo kufaatii wayii nu mudatu miira irraa bilisa taanee maaltu sirriidha maaltu badee waan jedhuutiin ilaaluun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaaf san ogummaa nuuf ta'aa kan deemu hanguma kufaatii irraatii barannedha jechaadha. Inni gaa dhumarratti gaa namni of to'atu keessattuu namni sadarkaa gaarii irra gahaa jiru yeroo baay'ee waan isa mudachuu danda'u barnaawatiidha jechuudha. Ni dadhaba namni kun. Dadhabbii sammuu qaamaa keessatti immoo cinqiin adda addaa itti dhufuu danda'a jechaadha. Kanaaf mallattoowwan garaagaraa agarsiisuu danda'a. Muudii isa jijjiiramuu danda'a. Waa murteessuu irratti rakkachuu danda'a. Abdii kutachuu danda'a. Kun akka dhufu beekamee wanti hojjetamuu qabu garuu hojjetamuu qaba jechaadha. Sababni isaas waa yeroo tokkotti dhufu miti waan kun adeemsa dhufaa jiraachuu isaa wantoonni agarsiisuuwwan garaagaraa waan jiraniif jechaadha. Dadhabbii sammuu qaamaan bakka akka waan tokkoof ga'aa hin taanetti of ilaaluun haamilee dhabuun wantoonni akkasii dadhabbii qaama itti fufaan waan xiqqaaf guddaafis nama lolloluun hojiirraatii adda of kutuun wantoonni akkasii ni jiru jechaadha. Kanaaf ofirraa ittisuudhaaf wanti nuti gochuu qabnu self discipline sirriitti qabaachuun naamusa sirriitti qabaachuun of to'achuun baay'ee murteessaadha. Yoo sirriitti of to'anne haala waan gochuu dandeenyu isaa gochuu barbaannetti gochuu qabnu yoo gochaa deemne wanti kun mudannaan isaa ni xiqqaata jechaadha. Kanaaf san akkasitti beekuudha jechaadha. Inni biraan lakki jechuu baruudha jechaadha. Namni waa hunda tole jedhee qaamni garaagaraa waan itti kenne hojjetu deemsa keessa barnaawatu gochuun sana. Kanaaf no jechuu baruun of oolchuudha waan jedhu san sirriitti beekuudha jechaadha. Inni sadaffaan hirriba gaarii qabaachuudha jechaadha. Yoo danda'ame sa'a 7 fi isaan ol namni rafu atleast miira akkasii keessa hin seenu jechaadha. Bishaan akkaataa barbaachisummaa isaatti dhuguun nyaata madaalawaa nyaachuun yeroo barbaachisaatti immoo boqonnaa fudhatanii aara galfachuun baay'ee murteessaa fi hojii keenyatti fufinsaan akka hojjennu naamusa keenyaatiin akka itti fufnu kan taasisan jechaadha. Kanaaf egaa kitaaba Daani'el Waalter irraatiin of to'annaa kan jedhu irraa waa hedduu bifa gabaabina ta'eetiin kan argattan jedheetiin yaada jechaadha. Egaa yuutuubii keenya kanas subscribe, like gochuudhaan akka namoota hedduu bira gahu akka nu taasistan abdii guddaan qabu. Kalataan itti gaafatamummaa fudhachuudha. Jireenya keetiif kan itti gaafatamu siif qofa jechaadha. Sana ifoo miira itti gaafatamummaa kan ofii kee fudhachuun dirqama keeti. Tarii haalota jijjiiruu hin dandeenye ta'a. Kallattii bubbee wayii bubbisuu jijjiiruu hin dandeenye ta'a. Garuu of jijjiiruu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf itti gaafatamummaa fi murtee murteessituuf kan itti gaafatamu siif qofa jechaadha. Naamusa kan akka istaayilii jireenyaa tokkotti yeroo garaagaraatti irratti hojjechaa of cimsaa deemuun baay'ee
waan gaariidha jechaadha. Kitaaba Daani'el Waalter kanarraati wanti nuti barannu of to'annaa yookaan self discipliniin kan baratamu malee kan dhalootaan dhufu kan taane. Inni kun immoo haala tafuufisa qabuunsiin hanguma hojjenneetiin kan cimaa deemu akka ta'e fi keessattuu sirna irratti xiyyeeffachuu malee galma keenya irratti akka hin taane jechaadha. Kan hunda bira ga'uuf garuu haala mijataa keessaatiin of baasuun baay'ee murteessaa akka ta'e, yaadota negatiivii ta'an gara poozitiiviitti jijjiiruun akka danda'amu, waan xixiqqaa guyyaa guyyaatiin arganne sana immoo akka humnaatti itti fayyadamaa irra deddeebiitiin hojjechuu akka qabnu sana jechaadha. Waa hunda dura waan kaan irratti dhiibbaa geessisuutiin dura of gaggeessuu akka qabnu, waa hunda caalaa adeemsa isaa jaallachuun deemsi keenya gara of to'annaa yookaan naamusaa amma akka eegale nuuf kaasa jechaadha. Kitaaba kanarraatii waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Akka itti gammadanis abdiin qaba. Kitaabota kaanis fuula dura kan waliin ilaallu waan ta'eetiif turtii gaarii, galatoomaa.